amma kana tokkotti maal hojjetaa jirra situation analysis hojjetaa jirra haala keessa jirru akka hubannuudhaaf ofirraa jalqabne rakkina haala kamilaaluu qabna rakkina qabnu adda haala kanatti baafnee ilaaluu qabna ታሪካን ሰው እኛ ማለት የፈለግነው ሚዲያ ለአንድ ማህበረሰብ ኃይል ነው ሌላው አይደለም እዚህ ያለችው አይኤፍኤም ካልተጠቀማችሁበት ይሰራል ፓወር የፓወር ህዝቡን ለማናገር እንበልና ማብራት ቢጠፋ አጠገባችሁ ሆኜ እዛ ያላችሁ አይሰማም ተላላችሁ እንድንሰማማ የሚያደርገው ሚዲያ በራሱ የፓወር አንዱ ከኃይል መሰረቶች ማለት የረጅም ጊዜ እቅድ ምንለው ደግሞ ኃይልን ወደ ውጤት መቀየርና ውጤቱን ማስገኘት ነው ከረውራ የሮዴራ ከንጀኑ ሁምና አርገን ሰና ኢትፈይደምኔ ወጅራ ወልቺኔ ካዮ ሰና ሚልካሁ ሚልኪ አርገቹ ጀጀረማ ፊዶ ከነቹን ሁምና ስላ በሩምሳን ማለቃን ሚዲያላን ነማወሊ ገሉላን ኢልሚዳን ዋን ኩፈታክ ነማ በርሲፈን ወጅረት ወልቹ ነማ ከራሲፍነ ወጅረት ዋን ኩፈን ሁምነ ሰና ወጅረት ወልቹ ማይ ስትራቴጂ ባሱ ታስከስ ጀራ ነማ ቀብና ከሚት ፈየደምና አስረት ወል ሙርቴሳን ጀሩ ነማ ይዱ ቀብና ነማ በረተስ ነማ ማለቀስ ማሊስ ቀብና ገሩ ኢትፈየደሙ ደደብኔለ ሚልኪን ገንዱፉ ሁምነ ቀባቸው ቆፋን ሚልኪን ይንፉ dan fakenya namichu tokko miliyona heddu qaba imbele namichu miliyonara ta'eef beelli sannisu miliyonara ta'uusa maallaqa isaa baasee waan barbaadu irra oolchee nyaachuu qaba waan miliyonni lafa isa bira jiruuf rakkina keessaan bahu nama barate hedduu qabaachuudhaan rakkinni hawaasaan jijjiiramu nama barate sanatti fayyadamnee hojii hojjechuu aalima hedduu qabnaaf rakkinni wallaal muslidiini kama jechuun aalimoonni sun hojiirra seenanii jijjiiruudhaaf kana keessatti sinerjii jennaantu jira sinerjii lama walitti alaidaamuun meeqa afur sinerjiidhaan immoo shanis jahas torbas ta'uu danda'a kana jechuun maalinni namni lama qobaatti waan hojjetan yoo qobaatti hojjetanii lamuma yoo walitti fidanii wal ijaaranii hojjetan qobaatti kan hojjetan namni lama qobaatti kan hojjete namni lama kan hojjete caala hojii namni jaha hojjete jarri afur jamaadhaan wal ijaaranii ala hojjetan hojii nama shanii nama jaha nama kudhanii ta'uu danda'a sinerjiin akkamitti yoo wal goone humna namaa qabnu maallaqa qabnu nama barate qabnu walitti ida'uu qofaa miti lamaaf lama walitti doofnaan afur haala kamiin walitti simachiifne tooftaa kamiin yoo fayyadamne lamaaf lama afur kan ture 5 6 10 akkamitti ta'a sinerjii haala kanatti deemuu qabna garuu lamaaf negatiivii lama walitti doofnaan 0 ta'uu danda'a garuu la idaameera Dr. Abiyyiis Maddamar jedhamu ida'amuu qofaa miti dubbii kallattii tokkotti ida'amuu qaba tokko dudubbitti harkisaa tokko fuulduratti harkisaa yoo ta'e poozitiivii lamaaf negatiivii lama walitti ida'amanii 0dha achuma jirra jechuudha kanaafuu maal inni kallattiin itti ida'amuus kallattii tokko ta'uu qaba ida'amuu qofaas akka hin taane sinerjiidhaan akkamitti lamaaf afur lamaaf lama 5 6 sana caala akkam ta'uu danda'a yoo maal goone ijaarsi haalatti ijaaru yoo maallaqa ta'e maallaqa 100 kunis fidee 100 finnee 200 hojii keessatti garuu akkam watu wajjanne namichi tokko 100 hojjetee kaanis 100 hojjetee qobaatti waan irraa argatan caala jamaadhaan waliin wal ijaarsa hojjetanii irra caala akkamitti fidoodha dubbiin asirratti tooftaan jira humna qabu fayyadamuudha humna qabna fakkii humna qabu maal irratti oolchinu barumsa irratti oolchinu moo
humna kana mallaqa kanatti habaafnu sa'aatii booda waa'ee mallaqa bal'ina waan dubbannu fi achirratti gaafna kana fe'achu maaliif economically empowered ta'uu qabna yoo economically dinagdeedhaan hinjifne amma jiraattan hinjirtan booda bal'ina walillahi rabbi jedha haala kamiin yoo hojjenne tooftaa finna strateejii kam hojiirra oolchine ittiin finna እዚህ ላይ ያየን ያለ ነው የረጅም ጊዜ እቅድና የአጭር ጊዜ እቅድ አለ ሰዎች ብዙ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ አሁን እየተማሩ ያሉት የአጭር ጊዜ እቅዳቸው ነው ተምሮ ዲግሪ መያዝ ቀርቶ መጨረስ ሐፍዞ መጨረስ እንዲሆኑ መጨረስ የአጭር ጊዜ እቅድ ነው ይሄን ለምንድን ነው ያቀድከው ሲባል መልስ አለ ለምሳሌ አንድ ሰው ሚሊዮነር መሆን ነው ሚሊዮነር መሆን የአጭር ጊዜ እቅድ ነው ለምንድን ነው ሚሊዮነር መሆን የሆንከው ስንል መልስ አለው አንድ ሰው እስር ቤት ውስጥ ገጠመኝና ምንድነው የህይወት ግብ እየጠየቅኩት ተክሉ ይባላል እዚህ ደቡብ አካባቢ ስልጤ አካባቢ ነው እና የህይወት ግብ በጣም ስላስገረመኝ ነው ሀብታም ሆኛ እንዳለ በሬ ገዝቼ የገጠርን ህዝብ ማብላት እንደዚያስ ይሄ ነው የህይወት ግብ በጣም ምንድነው እንደዚህ ሆነው እየጠየቅኩት እናቴ ሞታ አንድ በሬ ታረዳ በጣም ሰው ብሎ መጥቶ ስጋውን ለመውሰድ ሲሻማ ሳይወቃ የኔ ህይወት ግብ ያን ቀን የቀረስኩት አለ ምንድነው ኦሮሚያ ልንገራቸውና ነማተቆቱኝ ማይላት ወለገሬ ማን ካዮን ከጅረኛ ከሰተረ ተንጋፈደ ካዮን ኮ ማለቀ ሄዶ ቀባዴ ሰንጋ ሄዶ ቢቴታን matako nyachi suudhaan anje akkamitti waan akkasii karoora godhatte kaayyoon kenna ati koodute naanni taaziyarratti sangaa tokko qallee ummanni baadiyyaa akka jiruun dacha'ee dhufe na sangaan tokko ummata hedduu kan argaa foon akkanatti barbaadanii ala hawwanu gaafa sana kaayyoo koo keewwadha maallaqa qabaadhee ummata kana nyaachisu jedhee karoorfadhe ማንኛውም ሰው የሆነ ነገር ሲል ቀጥሎ ያጭር ጊዜ ዲግሪ መያዝ ይሁን ዓሊም መሆን ይሁን ሚሊዮነር መሆን ምንም ይሁን ለምንድነው ሚሊዮነር የሆንከው ለምንድነው ዓሊም የሆንከው ለምንድነው ይሄን መሆን የፈለከው ሲባል ሚሊዮነር ሆኜ ለፈለኩል እንደላቀቅ ሊሆን ይችላል ሚሊዮነር ሆኜ ህዝቤን ልለውጥ ያ ቦታ ደርሶ ምን ሊያረግበት ነው ዓሊም ሆኖ ምን ሊሆን ዲግሪ ማስተርስ ምናምን ይዞ ምን ሊሆን ቀጥሎ ጥያቄ አለ የት ለመድረስ እንደነዚህ አይነት ሂደቶች ናቸው ያጭር ጊዜው ግን ይሄን ማሳካት ነው ሚሊዮነር ሆኖ ዲግሪ ሁን ዓሊም ሁን ምንም ሁን ያጭር ጊዜ ቀር ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የኔ ቅዳም በጥሩ ውጤት ተመርቆ ዲግሪ መያዝ ከዛ አሰሰል አለ ሌላ ያልነገረኝ ያጭር ጊዜው ነው ያወራኝ እንጂ ቀጥሏል ልክ እንደዛው ኃይልን ማከማቸት ያጭር ጊዜ ቀር ፓወር ባለቤት ነው ፓወሩን መጠቀም የሚባል ነገር አለ ብር ከሆነ ብሩን መጠቀም ነው ሚሊዮነር ከሆነ ተጠቅሞ መስራት ነው ዕውቀት ከሆነ ተጠቅሞ መስራት ነው እያንዳንዱን ተጠቅሞ የሆነ ነገር ማድረግ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ሲነርጂ የሚባል ነገር አለ ኃይል ስላለን ብቻ ውጤት ይመጣል ማለት ነው ኃይላችንን እንዴት እናደራጅ ለምሳሌ 2 ሲደመር 2 4 ነው በሲነርጂ ግን 5 ሊሆን ይችላል 6 7 10 ሊሆን ይችላል ምን ማለት ነው ይሄ ሁለት ሰዎች ለብቻ ያላቸውን ዕውቀት ወይ ለብቻ ያላቸውን ገንዘብ አምጥተው ሲያከማቹ ያው ያላቸውን ያከማቹት በጀማዓ ሲሰሩ ግን ሁለት ሰዎች ለብቻቸው ከሚሰሩ አንድ ላይ አራቱ ሲሰሩ ለብቻ ከሚመጣው ውጤት አንፃር አራት ሳይሆን እጥፍ ሊሆን ይችላል ከዛ በላይ የ5 ሰው የ6 ሰው የ10 ሰው ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ሲደራጁና በጀማዓ ሲሰሩ ውጤቱ ነው የበዛው እንጂ የያዙትንማ 100 ሺህ ካመጡ ያው ሲደመሩ 200 ሺህ ተደምሮ ግን ሲሰሩ በጀማዓ ስለተሰራ ውጤቱ 5ም የ6ም ሰው የ7ም ሰው ስራ ሊሆን ይችላል ግን ስንደምር ወደ አንድ አቅጣጫ መሆን አለበት 2 ሲደመር 2 4 ነው ኔጌቲቭ 2 ሲደመር ፖዚቲቭ 2 ግን 0 ነው ተደምሯል አንዱ ወደ ፖዚቲቭ አንዱ ወደ ኔጌቲቭ ስለሆነ 0 መጥቷል ስንደምር
ወደ አንድ አቅጣጫ መሆን አለበት፣ ወደ አንድ ግብ መሆን አለበት። ያለዛ የቱንም ያህል ኃይል ቢኖር ኃይሉ ተደምሮ ወደ አንድ አቅጣጫ ውጤት ካላመጣ አንዱ ይገነባል፣ አንዱ ያፈርሳል። አንዱ ኳስ እየተጫወትን 7 ወደ ራሱ ጎል ለማስቆጠር ይለፋል፣ 4 ወደዛኛው ጎል ሊያስቆጥር ይለፋል። ትርጉም የለውም። ወደ አንድ አቅጣጫ መሆን አለበት። እነዚህ ላይ የምንጠቀመው ስትራቴጂው መጠቀም ኃይልን እንዴት እንጠቀማለን? ለምሳሌ ነጋዴ 100 ሺህ የት ባውሎ ነው የሚሻለው? ምን ላይ ባውሎ ወሎችን ብር ስላለ ብቻ ዘሎ አይደለም። የቱ ጋር ባውል ብዙ ትርፍ ያመጣል። ያለንን ፓወር ምን ላይ ብናውል ብዙ ውጤት እናመጣለን? ትምህርት ላይ ባውል ነው፣ ትኩረት እንትን ላይ ባውል ነው፣ ምን ላይ ነው? ስለ ገንዘብ ከሰዓት እናያለን ብለናል ኢንሻአላህ። ለለውጥ ማበርከት ያለብን ሚና አለ። እነኛ ተጨባጩን ቅድም ባወራነው በተለያየ መንገድ እያንዳንዳችን ተረድተናል። የተረዳነውን ይዘን ለመለወጥ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። እያንዳንዳችን ስንለውጥ ነው ውጤት የሚመጣው። ጅጅረማ ፊዱላፍ ቶኮ ቶኮን ኬኛ ሀለ ጅሩ ሁበኔ ሆጂ ወጀችው የወደንደኝ ጅጅረማ መቃራን ብየ ኬኛ ጅጅራ ሐዋሳ ኬኛ ጅጅራ አከነ ጅጅራ ጀነ ዱበቹ ኬኛ ቆፍቲ ወማኑ ጅጅሩ እንደንደው ነምጨ ተቆቱ ሞቲ ተቆቱ ረጀለን ሞቲን ኩን ለማህዱ ጃለታን ለማህዱ ጃለቱ ኩን ማልጀለ ነሞታ ህመምቱ ነጃለታ ከንጀ ዱበሩ በርባዴ ድሬ ረት በርሜለ ተቆጋይ ቃወሳቲን አንን ኩባያ ተቆ ፊዳ ነሞኒ ነጃለተን ነቃጀ ብየ ጉቱ ጃለታን ተቆ ማልጀለ ኡመኒ ጉቱን አነን ነቃጅራ አኔውን ቢሻን ነቀ ማልቀባይ ማለክ ከነቀስ ነሚያርጋጁ እንጂሩ ጀ ነመዱት ቢሻን ነቃ አነን ነቃ ቢሻን ነቁኩን ጅጅረሞ ማን ፊዱ ጀ ቢሻን ኩባያ ሁለተ ደቀተነቀ ኦቶማቲ ነሙ ቃዋም የሮንዛ ለሜ በልሜኒ አለበነሙ ቢሻን ጉቱ ተየርገመ አኩመ ነምችካን ከናነሚ ሁንዲኑ ወርካና ነነቁ ጀደ ከኖ ፊ ቢሻን ነቀ ወርካና ነነቁ ጀደ ኩኒ ሱኒ ሱንዲኑ ቢሻን ነቀ ዱመረት ቢሻን ኮ ተየርገመ ብየ ጅጅሩ ረትስ ተቆተቆን አንዱራ ይገሙ ጎቹ መለ መተካን ትጅራ ነመካን ትጅራ ከነመካን ያችካ አከስተ ያደሙ ቀባ ኦፍ ጅጅሩ ራከው ቀምና ዮ ብጨቴ ነመረት ባአተው ቀምኑ ረኪኑ ተፈራቀም ሄቦ ቀምና ዮፍሞ ባአከሳ ኦፍ ባፍኔ ሜ ረኪነ ቢያሙ ኢራህመድ እንደይ ባደና ጀኔ ረኪነ ሐዋሳ ኬኛ ረኪነ ጀማ ኬኛ ኢራ ባደና ጀኔ ባቹ ረቲዮ ለሞኒ ተኮተኮን ጀልቀባን ቢይ ሄዱ ጅጅሩ ኦፍ ከሮርሰኒ ሐለከናን ጅጅሩ በርባቺሳ ቀሮሚና ፊዱዳፍ ቀሮሚኒ አከቢያት ዱፋ አከሰደርካ ጉዳት ዱፋ ሰናን ገሁዳፍ ማኒ ጉፉ ከንተ ወጀደኒ ሆጀቹን በርባቺሳ ጉፉ ሰና ኩበተኒ ሰና ከራራ በለሶ ኬስ ነመ ሙርቴሳ ተእጀራ ብየተኮ ጅጅሩዳፍ ዲቤንታ ለመቆፈ በርባቺሳ ነሚ ዲቤንታ ለመቆፈ ፈከኛፍ ማን ጉዲነ ጅማ ማይገገ መገራ ነመ ሚሊዮን ሸኒት ዲሃቴራ ጀለማ ሚሊዮን ሸን ኬሳ ፐርሰንቲ ለመቆፈ በርባዳ ጉዲነ ከነ ጅጅሩዳፍ አማይክ ፐርሰንቲ ለማዮ ፈደለ ሞስት ሚሊዮና ይሰውላ ሚሊዮና ፐርሰንቲ ለማጀቹ ኦልሞስት ነማ ኩማ ዲበተኩ ነማ ኩማ ዲበተኩ በርባዳ ይከ ካልኩሌት ሐላ ሰነተቹ አማ ነማህም መናቱ ቤተኮ ጅጅሩ ዳበርባቸስ ሴና ዱኛ ረት ቆሮኖ ወርጌፈመ ከሰት ነሞን ጅጅራ መፍደል ፐርሰንቲ ለማቆፍ ሰሃባ hatta ሰሃባ ላይ ፍለተኒ ማልጀለ ሴና ከሰት ወደ ሴና ደለጊ መቃንጀራ ገርማ ሂጅሩ ሐዲስ ከሰት
سيرا كيست مال كيست ولدت فنانني لكم سجرا شيكولان على جيكولانو حتى ويا حجة الوداع الرد قالنا مقوم دبتوكو باكس ودبتوكو دي أفرتمي أفرفاجة الأميرة بقال دندتني صحابوتا لما كوما لما إبلا مقوم مكان جرا كم بيكم سينا وجتني سينا كيست مكان جرا كم بيسني ورديما سينا كم بيسسولاف إبا قولني وان وجتني في نمي برا إبا جرا أرجع وجتني حديثة تقطمو برسنتي تقص كنجرا على كل حال برسنتي تقو إبنتا تقو هم لما برباچس كن دينا قدر أنيس برومسانيس كلتي ونداني ولا كلتي تقو فامت كنا برتنا ما كم دبّا تقو جدّبا في النيو سياسة زيرو قل زيرو ولمان كنا قو فامت برومسانيس كلتي هندو ما نجور حواسة تقو جيرولا كتلة هريجا critical mass nama murteessaadhaan persentii lama dhibba keessa ummata sanarraa leenjisanii of dandeessisanii nama ba'a ummata baatu persentii lama yoo baafne persentii lamatu persentii 98 kan baadhatee jijjiirama fidaadha amma lamu madhabameenyaa rakkin argamaaraa jechuudha kanaafuu lamman sana keessaa hin taanaa kan jedhutti yaaduu qabnaadha عند هاجرلاي هداسين اون لمادرك هداسي كذا سلطاني እርከኖቹ ብዙ ናቸው ከግለሰብ አንስቶ ቀደም ምናልባት በአማርኛ ያልተናገርኩት አለ ሰው ከእንቅልፍ ሲነሳ ብንን ሲል በመጀመሪያው በደም ስላልነቃ በእንቅልፍ ልብ ሽንት ቤት ሲሄድ ማንቆርቆራ ይረግጣል የተለያየ ነገር ጋር ይጋጫል በተጋጨ ቁጥር በተለያየ ነገር ጋር በተነካካ ቁጥር ይበልጥ ከንቅልፉ ይባንና የመጀመሪያው መንቃት ነው ቀጥሎ መባነን ነው ከባነነ በኋላ የሚቀጥለው ገብቶታል ነቅቷል ገብቶታል ትሬኒንግ አድርጎም ይችላል ይሰራል ሲሰራ ሀገራዊ ህዳሴ ይመጣል በግለሰብ ሳይሆን ማስ ከዛ ቀጥሎ ስልጣኔ ይመጣል ስልጣኔን ይሁን ህዳሴን ለማምጣት ሀገሪቷን ትራንስፎርም ለማድረግ ወይም የአንድን ህዝብ ትራንስፎርም ለማድረግ ከህዝቡ አጠቃላይ 2% ሰዎች ብቻ ናቸው የሚፈልጉት እነዚህ 2% ሰዎች ሲጠፉ ነው ወደ ኋላ ሀገር የምትቀሩ እስቲ አስቡት ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ ገበሬ almost የገጠር የሚኖር ሰው almost 80% አካባቢ ነው 80-84% ነው ይባላል አርብቶ አደሮቹን ትተን አርሶ አደሮቹን ብንወስድ almost ወደ 80% 70% ገበሬዎች ናቸው እነዚህ ሁሉ አርሰው ራሳቸውንና የተቀረውን ህዝብ መመገብ አቃታቸው ይሄ ሁሉ ሚሊዮን ሰው አሜሪካ ውስጥ ገበሬዎች 2% ናቸው 2%ዎቹ ሙሉ አሜሪካን መግበው እኛ ሀገር ሁሉ የሚሸጥ እርዳታ የሚሰጠውን ሁሉ ያመረቱ እኛ ደግሞ በተቃራኒው ለራሳቸው አሁን ገበሬዎቹ እኮ 80% ወሰዱና የሚያመርቱትን ለራሳቸው ወቅተው ዲብቃቁ የከተማው ሰው አይደለም ቸገሩ ማያመርተው ረሃብ እየገባ ያለው ገጠሩን ጨምሮ ለራስ መሆን እስከ አለመቻል ደረጃ ተደርሷል አሜሪካ 2% የተማሩ በቴክኖሎጂ የሚጠቀሙ ብቃት ያላቸው 2% ሙሉን አሜሪካ መግበው USAID የተባለ በየሀገሩ ተለጥፎበት የሚበተነው ሩዙሉ ከነሱ የተረፈ ነው እየተፈጠረ ዲፈረንሱ ምንድነው ክሪቲካል የሆነ የተማረ በእያንዳንዱ ዘርፍ መፍጠር መቻል ላይ ስለዚህ እኛ እንደ ሀገር ለራሳችን አይደለም ምናስበው ሁሉም ካልተለወጠ እኛ ልንለወጥ አንችልም በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ቤተሰቦቻችን ህዝባችን ሁሉ በትምህርትም በኢኮኖሚም በዲኑም በሁሉም ያንዱ ላይ ክፍተት ሁሉን ያናጋል ሰዎች አንዳንዴ ይሄኛው ብቻ ነው ብሎ ዲኑን ብቻ ሊያወሩ ይችላል ዲን ብቻ ውጤታማ አያደርግም ዲን ውስጥ ኢኮኖሚ ስላለ ኢኮኖሚው ነው ዲን ውስጥ መማር አለ ትምህርቱ ነው ዲን ውስጥ ቤተሰብ አለ ቤተሰብ ከሌሎች ጋር ሰፊ ነው ዝም ብሎ ይባላ በማድረግ ወይንም አንዲት ኮርነር ውስጥ በመወሸቅ ውጤት አይመጣም አመካለት ጅጅረመሉ ፉከነ ከሰቲ ጅጅረምኒ አከነመሉ ሙፋ ሚቲ
نكنا ولهم فاتنا من أفهم الراجل كوا ما تتيانا فرت ديما كيا في هذا على سنة بلت عليه حتى أمله جيرمني كان أبتة منهم نقولته يو ولوان جيرمني لا قبا جيرموت كلتي هندمانو ولين يو جيرمني لا ولين جيرموت أف تكون كينيا critical mass نموتا مرتسا تأن برسنتا لما سنة كيسا تاولاف يوم مرتسنة بيا كينياس ummata keenyas jijjiiruu ni dandeenya persentii lama sana keessa ta'uudhaaf kallattii hundumaanuu jechuudha humna keenyas waan qabnus haala sanatti organize godhanii ijaaranii geessuun barbaachisaadha kanaaf immoo himma gurguddaa fedhii gurguddaa kaayyoo gurguddaa biyya fiadu hawasa fiadu waan gurguddaa yaadu sadarkaa olaanaatti gahuudhaaf xiyyeeffannoodhaan itti yaaduun barbaachisaa yoo sun hin taane qilleensumarra deemna sila waa'ee humna kaasnirraa mee fakkeenya fudhannee waliin ilaalla humni namaa tokko humna yeroo qabeenya namaa qabeenya yeroo qabeenya uumamaa jennee saditti qoonneeru amma mee maalumaaf diinii nama barsiisaarraa namni naa deebisu mee nama sadin barbaada maaliif diinii barsiisa maalumaaf barata rabbi maalirraa godhaame maaliif barumsa barsiifna yookaan akadaamii diinii yookaan akadaamii maaliif barsiisaa mee nama naa deebisu barbaada maalumaaf barsiisa قبينيان إلي قرب لجاتها تجيجرو دافي ربي القرآن كيست حديث كيست رسول الله واحد دوغان دبتمو لما كان بالجيستو دافي نزي كان ديني بيكو نما ربي بربادو كايو ربي في ساتي الأمف نما ستركاسا نترقم سيسو داف بالجيف فمان حديث تراو تفسير تراو قرآن تراو كلون دينو quality nama olfuchuudhaaf barumsas leenjis maala kennu quality nama olfuchuudhaaf achiin booda hojjennaan achiin booda hojii isa eeggatu jira hojii sanaaf akka ta'u nama qopheessu sana keessatti akka nama tokkotti fakkeenyaaf of jijjiireeraa jedhee dhaabbate islaama biratti nafa waa'ee uummataa maal goote itti dhufa of jijjiiram ta'ee hawaasa jijjiiruu irratti maal goote dhufa yeroo amma qabeenyi guddaan sadi jenneerra mee fakkeenya Itoophiyaa fi Ameerikaa fudhannee si kana laala tokko qabeenyi inni guddaan nama jenneerra nama kana nama Ameerikaan qabduuf nama Itoophiyaan qabdu yookaan immoo nama muslima har'a jiruuf muslima bara sahabaa jiru fakkeenya fudhannee laala kunis nama sunis nama garuu quality nama kana quality nama sana waliin madaali bakka barbaadaman sun argame kun bakka barbaadamu sin argamne waa wajjachuu bira dhaqnaan warri Ameerikaa wajjachuu danda'e Keenya wajjachuu dadhabe amma Itoophiyaan fakkeenyaaf Ameerikaa irraa waggaa 100tti dudubbeetti hafteetti jennee fakkeenyaaf fudhanna sadarkaan amma Itoophiyaan irra jirtu Ameerikaa waggaa 100 dura irra geesse jennee yoo fudhanne Itoophiyaan Ameerikaa irra gahuu barbaaddi Ameerikaa irra gahuu yoo barbaadde maal goona qabeenya sadan sila jennee murteessaa tokkoffaa quality namaa keenya qulqullina namaa qabnu qulqullina namaa jara caalsisuudha hojiin barumsaan leenjiidhaan maaliin akhlaaqaan caalsisu tokko lammaffaa yeroo keenyaaf yeroo jara akkamitti fayyadamna yoo Ameerikaan guyyaatti sa'aatii 8 hojii hojjetan ta'ani ummanni Itoophiyaa moo sa'aatii 10 hojjetu jenne yoo jenne waggaa 100 nu caalan jechuudha maaliin nu caalan yeroodhaan nu caalan waggaa 100 jechuun yeroo jarri nu dursan kana gabaabsuu barbaada quality namaa qulqullina namaa cimsine sa'a tokko keessa hojii jarri hojjetan caala akkamitti nu hojjechuu dandeenya
waggaa dhibba tokko nu caalan keessatti dinagdee hedduu kuufataniiru teknooloojii hedduu kuufataniiru barumsaan hedduu kuufataniiru waa hedduudhaan waggaa dhibba tokko waan nu wajjin hedduu kuufataniiru sana akkamitti gabaabsinaa sana gabaabsuudhaaf tokko yeroo jara caalaa sa'a lama guyyaatti yoo wajjannee nama miliyoona qabnaa dhibba tokko qabnaa jarris dhibba tokko qabuu jennee fakkeenyaaf halaal sa'a lama dabalata guyyaatti hojjechuu jechuun nama miliyoona dhibba tokkoon baay'ifna guyyaatti sa'aatii miliyoona dhibba lama har'a dabalata hojjennee jechuudha guyyaa kudhan keessatti guyyaa tokkotti sa'aatii miliyoona dhibba lama hojjenne guyyaa kudhan keessatti sa'aatii biliyoona lama hojjenne guyyaa dhibba tokko keessatti sa'aatii biliyoona 20 hojjenne waggaatti immoo 300 guyyaa 60 boqonnaa ala jennee 65 yoo fudhanne haala kanatti sa'aatii biliyoona 60 dabalata hojjenne waggaa tokkotti jechuudha waggaa lammaffaattis waggaa kudhanitti meeqa ta'a sa'aatii biliyoona 600 ta'a sa'aatii biliyoona 600 sa'a 24 waggaadhaa qonni hammam gabaabsine dirqama waggaa 100 eeguun qabnu jarris dhaabbadhaa isinirra geenyaan hin jiru addunyaarratti hundinuu deemaa alanuu geenye jennu jarris dabarfatanii deeman haala kanaan dorgommiirra addunyaarra jira kanaafu maaliin yeroo kana akkamitti gabaabsinaa tokko qabeenya laalchinuu yeroodhaaf qabnu akkamii laalchinuu yeroodhaaf qabnu achitti maaliin dhugaa isaa yoo laalla Ameerikaan sa'aatiidhaan kafalama miti mindaan tooma Itoophiyaa kafalame akkam ta'a sila biyyi bakka biraa deemti maaliin sa'a 8 hojjetta jedhamee sa'aatii 4 illee nama hojjetaa jiru hojii biiroo taa'ee kaanii nama muta kaanii moobaayila tuttuqaa kaanii bilbilaan haasaa kaan taa'ee oduu waan hojjetamu achitti sa'a tokko hojjennaa sa'aatii sanaan mindaan sa'aatii 16 hojjetaa jedhama nuti Ameerikaatti maal jechuudha kun amma sa'a hedduu hawaasni jara hojii hojjetaa no sa'aatii 8 jedhamurraa hin jiru hojiirra kanaafuu maaliin jarri amma sachi fagaataaru immoo bakkuma dhaabbanne itti deemaa agartanii haala kanarratti yeroo akkamitti itti fayyadamnaa yeroon keenya akkamitti jimaalaan biiroon hundina yoo taa'e waajjirri jimaalaan taa'uudhaan jiraanne hisaaba godha achitti sa'aatiidhaan kafalama Itoophiyaatti hin kafalamatu jenne mindaa namni tokko fudhatu ji'atti 5,000 fudhatu jennu fakkeenyaaf 5,000 kanatti xinnaaf guddaan hojii keessa hin jiru jenne yoo fudhanne guyyaa 5 hojjeta torbiitti ji'atti 20 lamatti dabala guyyaa 22 hojjeta 22 sa'a 8 baay'ifna mindaa kanaaf qonna sa'a tokko hojiirraa dhabnaan ammaan asirraa moramatu jedhame akkam biiroo teessee maashinni wayii jira kan si hordofu yoo hojjette si haasaba yoo moo hoduu haasofte haasaa sirraa hir'isa eenyu biiroo hojjechuudhaaf deemaa mannoo kan taa'ee qamaa kan dhiise deema akkamitti guddata gabii isaanii kaffalamaa ummanni hojjetaa hin jiru laalchinuu yeroodhaa qabnu jara bira gahuudhaaf sa'a tokko keessatti hojii hedduu akkamitti hojjennaa tokko lammaffaa jara caalaa sa'a dabalata akkamitti hojjennaa sadaffaa tooftaa adda addaa fayyadamnee akkamitti yeroo gabaabaatti waa hedduu hojjechuu dandeenyaa kan jedhu sirriitti yaadamuu qaba biyya lamaan isinii fakkeenyaa himeetan dhaaba Afrikaa keessaa tokko Botswaanaa biyya jedhamtu jirti Eeshiyaa keessaa immoo biyya Singaappoor jedhamtu jirti biyyi lachanuu gabrummaa keessaa kan bilisummaa argatan bara 1965tti lachanuu akka Awurooppaatti lachanuu yeroo tokkotti bilisummaa argatanii garuu har'a garaagarummaa fagootu gidduu lamman jira argama Singaappoor madaalli addunyaarra jiru 15 madaalamte 15 madaalli sanaa tokko hamma 6ffaarra jirti waa hundaan galii namni tokko dhuunfaatti argatu yoo jettanii ilaaltan Singaappoor 2ffaarra jirti
barumsaan addunyaarraa yoo fudhattan sadaffaarra jirti. Even aviation system buufata xayyaaraa tajaajila fayyadamuudhaan lammaffaarra jirti. Singapore ummanni isii miliyoona 5 amma ummatuma Jimmaati godina Jimmaati. Lafti isiin immoo qabdu kiiloomeetira iskeerii 500 jechuun godina Jimmaadhaa gadi lafti isiin qabdu. Eerpoortii isiin qabdu tokko. Eerpoortiin kanaan dorgomtee addunyaarra lammaffaa baate. Sakandii 90 pileenii tokko irratti bu'a. Sakandii 90 daqiiqaa tokkoof walakkaatti pileenii tokkotu dhufee irra bu'a. Markaba isiin qabduun addunyaarraa tooftaa faayidaa markabaatiin 6ffaarra jirti. Waa hundaan fudhannaan tokko hamma 6ffaarratti jirti addunyaarratti. Lafti jara hanqateennaan kiiloomeetira 200 iskuweerii biyya biraarraa fidanii bishaanitti naqanii lafa jaraa bal'isanii dhiyeenya kana lafti hanqateennaan. Bootsuwaanaan immoo waa hedduudhaan dudubbeetti haftudha. Haaluma tokko dammaqan, haaluma tokko bilisummaa argatan, haaluma tokkoon kolonaayizeeshinii jala bahan. Garuu kallattiin itti deeman gargar deemuun jira waa hedduu irratti jijjiirama guddaa fidee. Singapore maal murteessan? Bootsuwaanaan maal murteessennaan warri Bootsuwaanaa ala bilisummaa argatanii akkuma mootummaan hedduun yaadutti yaadanii. Muummichi ministeeraa Singapore garuu jijjiiramni namarraa ka'uu qaba. Nama jechuun immoo sammuu namaati jedhee karoora waggaa 5 sammuu namaa jijjiiruudhaaf baafate ture. Addunyaatti qoose. Mootummaan kana hojjedhaa sana hojjedhaa inni immoo sammuu namaan jijjiira waggaa 5 jedhee karoora baafate. Ala karoora baafatu biiroo mootummaa keessa warra jiru hunda leenjii kenneefi wanni nuu qabnu nama waa biraan qabnu namuma kana jijjiirree biyya keenya jijjiirraa jedhanii karoora baafatan. Tokkoffaa sammuu namaa jijjiiruun uummanni guutuun sammuu isaa keessatti biyya jaallachuu of jaallachuu sammuu namaa yoo guddate biyyi jijjiirama kan jedhu sammuu isaa keessa waan dudubbeetti isa hambisu qoratanii sammuu isaa sirreessuurratti waggaa 5 hojjetan. Waggaa 5 lammaffaa irratti gara maalitti deemanii of danda'u jedhanii labsii baasa. Namni hundinuu eenyurrattuu hirkachuu qabu of danda'u kan jedhutti waggaa 5ffaa lammaffaa karoora lammaffaa jala kana godhan. Sadaffaa immoo namni hundinuu of danda'u irra dabarfatee nama biraatii gahu ofii sila ofii ture amma nama biraatii gahu. Afuraffaa waan biyya biraatti dhaqee gurguramuu danda'u bu'aa buusuu danda'u waa oomishuu deeman. Ta'ansee addunyaa irratti gabbahanii dorgommiidhaan gara hundaanuu hojii gaarii hojjetanii caalanii argamuu jiran. Haala kana waggaa 5 garoonfataa deemanii mee ilaalaa yeroo hedduu miidiyaa irratti dubbatamu wanni jira. Garuu yoo ilaaltan sirriitti waan ajaa'ibaatu hojjetan. Nama jijjiiruu danda'u jaraatiin ummata miliyoona 5 ammatti ilaa bara sana miliyoona 5 miti sanaa gadi lafa xiqqoo kana waliin waa hundarratti tooftaa waraanaa meeshaa waraanaa gurgurti biyyi xiqqoo dhumti kun idduma kamitti gurgurti laftoota hin jiru ummanni jaraa xiqqoodha jennaani haala nama ajaa'ibsiisu. Namni tokko karaa irratti maastikaa nyaatanii yoo gattanii poolisii miti kan isin qabu ummatumatti isin qabu ati biyyaa fi yaadduu jedhamta akkamitti ati qola maastikaa karaatti gatta. Namni biyya biraatii dhufe kan beekamu waan akkasii karaatti gata. Namni biyya jaallatu biyya isaa miidhu namni biyya namu waan biyya isaa miidhu hatta qola maastikaa karaatti gatu sadarkaa kanatti
aadaan dubbetti hafaala jedhamee ijoolleen kana irratti guddatte biyya yaadu of danda'u kallattii sanaan deemanii addunyaa irratti influential ta'anii Itoophiyaan miliyoona 100 qabdu galii argattuun Singapore gadi sana qofaa miti Itoophiyaan Singapore irraallee beekumsa argachuudhaaf barbaadde kana qofaa miti addunyaa irratti yoo fudhattan biyyi tokko waan hedduu oomisha waan oomishame kana gurguramee baay'ina uummataatiif qoodama achumaan namni dhuunfaa hammam argataa jedhama Itoophiyaa yoo fudhattan ammatti waggaatti namni Itoophiyaa average jechuudha giddugalli doolaara 790 doolaara 800 namni tokko kan argatu average kana jechuun guyyaatti namni Itoophiyaa doolaara 2 fa'aa argataa jechuudha giddugalatti amma turmus 28 jennee namni tokko qarshii 56 argataa jechuudha average sana caalaa kan argatu jira kan hin arganne jira walitti ida'amee giddugalli kana Singapore yoo dhaqxanii 55 argatu garaagarummaan akkam akka fagaatee argitan fayyaadhaan yuunivarsiitiidhaan karakal maaliif nama irratti xiyyeeffatan nama keenya dhiifne waa'ee albuudaa waa'ee qabeenya uumamaa haasa'uun qaaniidha qabeenyi guddaan qabnu dura nama inni lammaffaa yeroodha akka salalaalaa jirre wanni hojjetamu hundinuu yeroo keessatti hojjetama sadaffaadha albuuda haa ta'uu warqee haa ta'uu waan biyyi keenya qabdu sadaffaadha yoo namni wallaalaa ta'e waan biyyi qabdu akkamitti fayyadamu yoo namichi kun sadarkaan isaa gadi bu'aa ta'e yeroo inni qabu isatu balleessa rabbiin sa'a 24 uume ilma namaatiif sa'a 24 Awurooppaattis 24 Eeshiyaattis biyya hundatti 24 waan ajaa'ibaati ramadaana barana isaanii qasoomne sa'aatii 12 deeqaanuma 30 fuulduree dhuftee dudubbee deemti Norway yoo deemtan sa'aatii 19 sooman barana guyyaan sa'aatii 19 ture bakka biraammoo sa'a 24 keessa sa'a 2 qofa aduun biyyi baatee jirti amma sa'a 22 dukkana sa'a 2 qofa waa hedduu addunyaa kanarra jira Jaappaan akkuma beekamu waraana addunyaa lammaffaa irratti Ameerikaan atomic bombiidhaan dhoofte Jaappaan akka jirutti kufte miidhaa guddaatti garuu gaaffii sadii gaafatan gaaffii sadii gaafatanii deebiin gaaffii kanaa Jaappaaniin kufaatii irraa kaasee addunyaadhaan diinagdeedhaan amma sadaffaarra jirti akkamitti lafarraa ka'anii as gahanii yoo jennee ilaallee gaaffii gaafatamuu qabu gaafatan tokkoffaa maali ala Ameerikaan jiran kuttee kufanu ammanuma akkamitti nutti hammaatanii meeshaadhuma uummata balleessu kan atomic bombi nutti gadhiisan maaltu akkana akka jibbamnu nu godhe aadaa keenya keessaa sammuu keenya yaada keenya keessaa akkanuu nama biraa biratti jibbamnu wanni nu godhe maali gaaffii kana ta'u lammaffaa addunyaan meeshaa akkanaa hojjete sadarkaa kana alagahu Ameerikaan kana qabdiillee quban qabnu caasaan mootummaa keenya sistemni dhaabaa kun hundinuu akkamitti waan kana baruu wallaalee lammaffaa sadaffaa ammaan booda meeshaa akkanaatiin akka rukutamne maal gochuu qabna gaaffii sadan kana gaafatan gaaffii duraarraa addunyaan sadarkaa kanatti alagahu nu eessa turreedha dudubbeetti hafne maaliif hafne ammaan booda akka dudubbeetti hafne maal hagoonuu dhufe kana goonaa sana goonaa ummanni akkana nu jibbee meeshaa akkana garaa hamminaan nutti gadhiise nu keessaa maal keenya jibbameenanii waan namni biraa jara jibbuu danda'u aadaa jaraa keessaa maal keessaa funaanni baasanii kun jijjiiramuu qabaaya sadaffaa caasaan mootummaa dhaabni jiru sistemni jiru hundinuu sadarkaa kanatti meeshaan addunyaa irra jira otuun bariin Jaappaan tuqxee dura Ameerikaa tuqxe
garuu deebiin sun hamminaan kana hunda fide ammaan booda caasaan mootummaa keenya dhaaba biiroon hundinuu addunyaarra waan jiru barree akkamitti sana caallee argamna sadarkaa sanatti akkamitti deemna jedhanii gaaffii kana gaafatanii biyya jaraa uummata jaraa kaarikulamii mana barumsaatiin waan adda addaatiin kallattii kanatti nama bobbaasan. Amma dudubbeetti hafuun ganamaa kaafnee waa hedduudhaan irra gaaffii adda addaa gaafataa eessa jirra ka godina Jimmaatti eessa jirra maal rakkanne maal dudubbeetti nu hambisee barumsaan laallaan hammam baay'ina barattootaatiin godina Jimmaan Oromiyaa irra lammaffaa qulqullina barumsaatiin namoota yuunivarsiitii seenan immoo dhumarraa tokkoffaadha maaltu argame ilaaluun qabna sila kan gaafataa turre hundinuu maal inni gaaffii adda addaatiin kan isinii kaasaa ture akka barumsaa qofa qilleensa irratti miti gadi buutanii tokko tokkoon keenya godina keenya naannoo jiru daataa jiru laaltanii eessa jiru dinagdeedhaan fudhaa maaltu Jimaa nama akkamitti dudubbeetti nu hanqisan maaliif sodaatama waa'ee Jimaa haasa'u amma yoomitti namni sa'a 24 keessaa sa'aatii 16 hojjetee nama jiru wajjin akkamitti furgoonanu sa'a 8 hojjetin warri qaxaramaan sa'a 8 hojjedha jedhee mindaa nyaateen yeroo sa'aatii 8 waan nyaate sanaaf hojjetu qotee bulaanis akkanuma waggaa 7,000 dura yoo dhaqxanii seenaa ilma namaa laaltan waggaa 7,000 dura sangaadhaan qotan ammas waggaa 7,000 booda sangaalumaan qotan addunyaan bakka meeqa ga'e akkamitti ga'a jijjiiramni hin argamne jechuudha utuu Nabi Ibrahim dhufanii bara jaraa sangaadhaan qotamaa ture ammas sangaadhuma waa meeqaati garuu achuma jirra jijjiirama hedduutu addunyaa irratti dhufe ilmi namaa waa hedduu hojjetee dabarfate waa hedduus hojjetaa addunyaa kanaan dorgamuun hojii hojjennee caallee diinii keenya fuulduratti geessuudhaaf ergaa diinii kana namni baay'ate yoo fuulduratti hin deemne maqaadhuma ta'a. Uummata keenya ol fuunaa maal haasaa miti kun ol fuuchuudhaaf tokko tokkoon keenya jijjiiramuu qabna. Jijjiiramuu qofaa miti nama kaanis jijjiiruudhaas wal ijaaruurraa kaasee wal danda'uurraa kaasee jamaan akkuma tokkoon keenyatti bakka 3-4tti qoodamna. Akkamitti akkama biyyaa deeman maqaan ummata xiqqaa jedhutti dargaggoo jedha dhaaba jedha maal jedha rakkinni keenya tokko taanee yoo hin dandeenye wal qoodamne akkamitti dandeenya hedduudha hojiin jiru kana dorgamuudhaaf tokko tokkoon keenya hawaasa keenya akkamitti jijjiirraa jennee ofirraa jalqabnee rakkinni keenya maalii waa hedduu haasaa turre waa hedduu laalaa turre akkamitti of jijjiirraa humni qabnu maalii humna qabu akkamitti ittiin jijjiirraa jijjiiruudhaaf maaltu nurraa eegamaa yoo maal goonee maal ta'a kana hunda laaluun dirqama keenya ta'a dirqama sana hunda keessatti saabooda waa'ee dinagdee laallaa jedhu murteessaan waan ta'ee jiruuf hatta warra ulamaarraa kaasee laalchi waa'ee maallaqaaf dinagdee irra jiru dogoggora guddaa qaba. Wanni sirraa qabu jira. Yoo sun sirraa hin malee addunyaadhaan wallallee addunyaa irratti milkaa'uu hin dandeenyu. Injifannee fuulduratti deemuudhaaf carraa rabbiin uumamaa nuu kenna hedduu jiru. Jaappaanin fudhaa. Jaappaan qabeenya uumamaa waan jedhamu hin qabdu. Qabeenya uumamaa hin qabdu. Itoophiyaan hedduu qabdi, Jaappaan hin qabdu. Singaapoor namuma qabna jedhanii namuma irratti dhaabbatu. Addunyaa akkana godha. Amma namaafi miti. Kaayyoo diinii haa ta'u, kaayyoo sabaa haa ta'u, kaayyoo biyya haa ta'u, kaayyoo dhuunfaa nama tokkoo haa ta'u, nu waan kana baadhannee deemuudhaaf namni kana baatu sadarkaa guddaatti deemuu qaba. Rabbiin godina Jimmaatiif nu uumne. Rabbiin addunyaadhaaf ilma namaa uume. Addunyaa kana bal'ifnee yaadnee sadarkaa addunyaatti qaroominaan addunyaa kana hoggannaatti ol yaaduu qabna. Malee gandatti deebinaan gandumatti hafna. Rabbiin lafa torbaaf samii torba nu uume. Mee torba hadiifnu lafuma tokko mee halaallu. Lafuma tokko gara keessatti
yoo Afrikaa fudhanne parsantii xiqqaadha. Afrikaa irraa Itoophiyaa fudhannaan Itoophiyaanis xiqqaadha. Oromiyaa fudhannaan Oromiyaanis xiqqaadha ammas. Oromiyaa irraa godina Jimmaa lallaan innuu xiqqaata. Godina Jimmaa irraa aanaa tokko fudhannaan ittuu xiqqaata. Aanaa sanarraa ganda tokko fudhannaan ittuu xiqqaata. Ganda sanarraa safara tokko fudhannaan xiqqaata. Safara sanarraa mana nuu viillaa ijaarranne kaarii 200 tokko fudhannaan xiqqaata. Inuma hin jirtu jechuudha. Garuu namni tokko kaarii 200 irratti mana ijaarratte addunyaa kana wuutu akka ta'utti ilaala. Mee samiitti baatti yaa aeroplaanitti kaarii 200 sun mul'atti gaararra. Addunyaa guutuun nuuf jedhe Rabbiin nuu kenne addunyaa kana irratti argama nuu kenne bu'aa wayii buufnee akka deemnu Rabbiin nuu garoorsee nuu himaa nuu gandatti deebinee deemna. Inni guddaan kan dhaamuu barbaadamanii mindaadhaaf namoonni hojjetanuu biyya jijjiiruu hin danda'anu. Mindaadhaaf baranna taanaan mindaadhaaf hojjanna taanaan maallaqa argachuun barbaachisaa ta'uu waliin mindaadhaaf hojjechuun bu'aa hin qabu. Gara barbaadanitti bobba'aa garuu kaayyoon keessan inni guddaan jijjiirama addunyaa kanarratti akka diinettis akka uummataattis akka kamittuu fiduudhaaf itti deemurraa kaasee bal'inaan yaaduu qabna. Nuu bal'inaan yaadne namni barate tokko amma argata mindaa. Waggaa 12 high school barata waggaa 6 otoo KG maal haa jennu 18 waggaa 4 university barate 22 xumuree hojiitti seene. Waggaa 43 hojii hojjete 65tti sooroma haba hojjete. Mindaa baatiitti qarshii amma meeqa 3,000 faadhaan itti gadarraa jalqabu 5,000 haa jennu 5,000 irraa jalqabee jennu. 5,000 irraa jalqabii jenne yoo alle kan irraa muramu kan soorama kan waan adda addaa taaksii dhiifne 5,000 hin daballes hin hir'annes kan irraa hir'ifamu kan dabaluun wal balleessa jennee yoo laalle 5 ji'atti 5,000 waggaatti 60,000 waggaa 10tti 600,000 waggaa 40tti 2,200,400 sadansaa waggaa 3,180 walumatti 2,200,580 jechuudha. Mindaa taanaan kanuma kana daldalaan tokko baatti 6 fida waan kana hundatti dhamaan. Kaayyoon keenya mindaa waliin of jijjiirree biyya jijjiirree jijjiirama biyya kanaatiif bu'aa buufnee jiraachuu qabnaan yoo keessa hin jiraanne hisaaba mindaa qofaan jiraachuun hin qaxaraminaa miti. Qaxaramanii hojjechuun murteessaadha. Nama bakka adda addaatti of wareegee hawaasa jijjiiruudhaaf siyaasaanis haa ta'u hoogganaa karaa kallattii adda addaatiin wareegama kaffaluu qabu. Garuu wareegamni sun dhugaa kan ta'u yoo bakka itti wareegamaa jiru sanarratti waa bu'aa buusee deeme. Kanaafuu biyya keenya jijjiiruutti kallattii kanatti ilaaluu qabna. Haala kanaan yoo itti yaadne yoo itti deemne jijjiirama fiduu dandeenya. Inshaallah sa'aatii booda asumatti wal agarra. Bal'inaan kan ilaaluu barbaanne waa'ee diinagdeef akkamitti akka nama dhuunfaattis akka godina kanaattis diinagdee keenya impaawer gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaaluudhaaf ammaaf asitti dhaabnu. Assalaamu alaikum warahmatullah. Amma akka nama tokkotti maal hojjetaa jirra? Situation analysis hojjetaa jirra. Haala keessa jirru akka hubannuudhaaf ofirraa jalqabne rakkina haala kamii ilaaluu qabna ilaaluus qabna. Rakkina qabnu adda haala kanatti baafnee ilaaluu qabna.